يا مدرسة بلالي يا مدبيكم دهب الركالي مقاسني مقاخي. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي بقالني هاجو النجاة نسينوه منابر نوتا بلال دمي خطا من خطابة ندوم فتشيسي. الحمد لله ربي بقالني هاجو وهيدو ندقة من هنا وقال له يرو لفرقوتا كخيسة الرياضة ده خني جولة زي بقولنا متى ثاني أداني يقول تري جودا سوتشي ده متى ولي بوتي جولة. الحمد لله ثم الحمد لله. براتو ده خيناس ورا خطابه هنا رأس فجد مربينه هاقولو وانتي أما رادو بتشوفيني واي برنوتا هنا رادو بتشوفيني برنوتا وني جانتون وانا جايباتي وان ميران أركون دندي كاما ميراتين أركون دندي يجورا فنفتشو دنديسو كابتشو دنديسو إجان أركون دنديسو wantoota akkanaa isii dhuunfatuudhaaf isii san dhuunfaa jala oolfachuudhaaf yoo ogummaan sii kennamte qofa dandeesse jechuudha. Ogummaa barsiisaa jala yoo deemte, waan barsiisaan sii kennu jala yoo deemte harkattaa jechuudha. Wantoonni egaa hayyoonni islaamaa dubbatan illee ni jira. Barnoota harkachuu hin dandeessu waa jahaan malee jedhanii isaan kan dubbatan ni jira. سنمالي ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة نصيحة أستاذ وطول زماني جان. خنا جتون ذكاء جتون نمني سمونسا سمو بناتول نما سمونسا دليل تول فتنما جتون قرتي أكتيفي تو يجو سمون تتدلج تو يجو أكتر مراتان تين كانوا ما فياك بتو يجو سندبلته ذكاء وحرص بولولا فدي برچورا قباتو سدفارتي واجتهاد فدي قباته قفا انتهو اتقبساو قباتو وانسان برچورا اتقبساو قباتو أفرفان وبلغة وانسي برباچ سولي وانسي هنگا دنيا را وانسي برباچ سولي اركتو. شنفان نصيحة أستاذين جل قجل فما برسيسا دا فدتو. خنجها فادا وطول زمان يرو خنودا يرو غبابا خسيتي نمني وابرتو نندو يرو تخنودا برنوني تقوتقون نما والجلا سينا ديمو وان الربريدات هيجچا wanni hedduu yeroo takka keessatti waa hedduu takkaan qabadoo jette daftee si jalaa baddi. Ammoo xiqqoo yeroo dheeraa keessatti wanni namaa seenu barnoota ati warraa maddisiisuu dandeessu namaa ta'a jechuudha. Saniifuu wantoota kana qabaachuudha janii hayyoonni lafa kaayan. Amma gaa nasiihatu ustaadiin bakka jiru san qaceelfama barsiisaadha fudhatu ajaan san ogeeyyiin barnootaa qaceelfama barsiisaa san keessatti waa afur lafa kaayan. فيا برتادا أفرن جنين وخاو فيتي أركان جين أركان برنون الراسي وليد دفو دندو الراولي سسابتو دنديسي وفيتيس ثم لي أفرن إبسا برسيسان سي إبسو سرتي دقيفتو دندو إنيو غاها كاسد دقيفتو دندو برتا ناموسا قب برتا إف هوغنو دندو برتا غتي برنوتا سني بيق سنيتو قلبي تخني برسيسا إبسا برسيسا سر دقيفت إبسا برسيسا سر دقيفتو لما فان كتابة قبضو في وان بريفتي ديبتي دبسو براتان خطبيتو مچي خاية براديمي بروما برسيسا براتي تديبو انتو وانا كسي وان بريفتي ديبتي دبسو وان سريبه في تسينجلين الدبافتو صدفان خباتي دبسو قفتي أصو هنگا بابني صاحبان كي خاوجي قراتو وجين دبسو
maal jee kana jechuun namni tokko tokko yaada gabaabbachuun ni mala. Ani kilaasii irraa nafne namaa wajjin qo'achuu maal na barbaachisee hajuu jiraachuun ni mala. Akkasii miti. Namni irruudha jan. Namni obboleessaan guutu malee kophaa isaatti irruudha jan. Bifa adda addaatti irrachuu dandeessa. Osoo kilaasii keessa jirtu irreen siif dhufuu danda'a. Yaadaan kutuudhaan yookaan qaama keessaatti qosi dhukkubu jiraachuudhaan ibsa san sirriitti dhuunfachuu dhabuu dandeessa. Tokko karaa kanaan irrachuu dandeessa. Kasi bira jiruuf immoo fayyaa qaba, qalbii irra deebisee jira, sirriitti barsiisaa dhaggeeffachuu danda'a. Karaa biraatiin dandeettummaan namaatu barnootatti wal dhabaa jira, wal takkaa miti. Dubartoota tokko laafaa ta'e tokko jabaa. Kaan jabaa kaan laafa. Waan kana ta'ee jecha yeroo barataa ifii kophaa dubbisuu qofarratti osoo hin gabaabbanne barataa wajji barattee wajjin dubbisuu itti dabalachuun ga'ee guddaa qaba. Waan suuraa irra ta'ee fi waan akka dogoggoraatti ati qabattee fi kana sheer wajji godhatan jechuudha. Kana wajji sheer godhatanii jechuudha. Sadiimi kan afuraffaadhaa barataa sii gadii gargaaru. Barataa sii gadii gargaaru. Yogguu inni waas dhibanii gargaarsa sirra barbaade yeroo kan ta'ee fi yoo gusa inni si gaafatetti hin dhaqqabne illee yeroo kanaatti jetteeni yeroo sanitti gargaaruu danda'uu qabda. Barataan sii gadii ol deemu kun namni sirra cimaadhaa si jalaa ol dhufuu danda'a. Hagaafii takkaa barsiisaan gaafatiin si gaafatu ta'uu danda'a. Hoggaa wanni kun himteef barnoonni keegassi jabaataa deema. Yookaan yoo si dhibdees iddoo barnootaa waan jirtu jecha warshaa barnootaa keessa waan jirtu jecha waan san booda aanfattee guyyaa biraattiin si ibsa jettee booda aanfattee barsiisatti deebitee waan san galfattee borummaa galchuu dandeessa. Barnoonni sun sii galee jechuun sababaa barataa ati gargaaruu yaaltee saniini sii galee jedhama jechuudha. Saniifuu nama ifii gadii gargaaruun karaatti barnootatti dhuunfatan irraa tokko janiiti fayyaa barataa afran keessatti lakkaawan jechuu barsiisan. Qajeelfama barsiisaa fudhatuun kana. Saniifuu egaa barnoota jechuun waan guddaadha. Rabbiin barnootaanii addunyaa dhaabe hoggaa uumu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanni Rabbiin dura uume qalama. Uumamni boodarra uumame nama. Wanta Rabbiin dura uume san waan qajeelfamni waa hundaatu isiidhaan hoogganamu waan ta'eef Rabbiin qalama dura uume. Qalama jechuun barnoota tajaajila. Barnoota kanaani nama ta'uu danda'a waan ta'eef namni barnoota maletti irruu nama waan ta'eef barnoota san dhuunfachuudhaaf argachuudhaaf ogummaa jirtu sana qofa jala deeman barnoota san argachuu danda'anii jechuudha. Wanni kun waan ijaan hin argamne waan taateef karaa kanaanii isii san dhuunfannaa ta'e jala oolfachuu dandeessaa jechuudha. Rabbiin barataa keenya hundaa'uu barataa barakaadhaa Rabbiin waa godhu haan nama dhaggeeffatu Rabbiin waa godhu haan waan dhaggeeffate waan hubate jala deemuu danda'u Rabbiin waa godhu biyya teenya biyya misoomtuu Rabbiin haa godhu nagaa biyyaallee Rabbiin waaraa Rabbiin haa godhu hoggattoota keenya hundaa'uu Rabbiin haala bareedaadhaan warra biyya bulchuu Rabbiin haa godhu wabillahi tawfiiq sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.